Ashamaa dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota keenya odeeffannoowwan wayitaawoo ta'an qabannee jirra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Mormiin Tigraay keessatti adeemsifamaa jiru daraan hammaateera. Kana malee hooggantuun jiraawwachiistuu TPLF kan turte Monjoriinoon kara Keeniyaa baqattee ba'uu odeeffannee jirra. Ajajjuun sochii adda bilisa baasaa uummata Tigraay irratti iddoo guddaa kan qabdu Monjoriinoon baqachuu hordofee ajajoonni TPLF raafama jabaaf saaxilamaniiru. Raafamni aangawoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay itti dhufee kun rakkina guddoof isaan saaxilaa jira. Sababii Monjoriinoon baqachuun wal qabatee keessoo isaaniitti gargar diigamuu irraan kan ka'e ta'us ni himama. Wal qoodinsi gidduu isaaniitti uumame kun adeemsa siyaasa TPLF akka cufuuf kan mirkaneessudha. Kana qofa osoo hin taane hiriirri mormii aangawoota Tigraay irratti haalaan adeemsifamaa jirus mooraa siyaasa jaraa raasee jira. Waliigaltee Piriitooriyaa booda hidhattoonni hidhannoo hiikkatanii buufata waraana adda addaa keessatti bulchiinsa yerootiin qallabamaa jiran faayidaa argachuu qabnu. Bulchiinsa naannicharraa dhabne jechuun hiriira mormii hanga bulchiinsa yeroo fi jarroolee TPLF aangoo irraa darbutti deemuu gaggeessuu irratti argamu. Mootummaan FDR gama isaatiin mormii hidhattoonni kaasan kutaa hawaasa naannichaa hundaa walgahii siyaasa jarroolee TPLF Tigraay irraa akka golabamu gochuun mala ijoo ta'uu hubatee mormii kanarratti dhiyeenyaan hordofuu qaban dhaamsa keenya. Egaa dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota keenya qophiilee qabannee asumarraan ni goolabnaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.